Yeroon nuti amma keessa jirru kun yeroo qalbiin keenyaaf duniyaan walitti hidhamee jirudha. Akkamitti kana keessaa baanee akhiraa keenya akkamitti hojjetanna? Daguu akhiraa keessaa akkamitti baana waan jedhu irraa walii yaadachiifanna inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلينك يا يروم ما كان نمني دنيا داني آخرار دقمي جرا وندنو قستاني جرا ربين كين يمو سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نونجدا. انتان جرين الدنيا كن ميشار منمدك دماله ومنمدك دويتي وأنما قوم ستودا وأن أخرارنا مشاغل تودا نونجدا ربيني إسين كانوا ممالي بيا ذلال من رجرات ومتي هي دار امتحان ودار عمل بيا الرتوى وجثة نودا بيا قرماتات بيا الدنيا مالي بيا ذا العالم الرجرات ومتي. كنافو جنان قلبين كينيا دنيا دا ولتدمي يعني كينيا دنيا دا ولتدمي آخرار رادا نيجر يرو هند ijoollummaarraa kaasee namni yeroo ammaa hojiidhuma duniyaatti cinqamuu yaadni isaa yaaduma duniyaati. Kana keessaa ammoo akkamitti baanaa jechuun barbaachisaadha. Yeroo kana jennu duniyaan hojjetannu jechuu miti. Irra caalaan yaada keenyaa, irra caalaan hojii keenyaa aakhiraanuu ta'uu qabaa jechuu barbaadeeti. Namni keessaa yeroo ammaa bilbila tokko bitannaan namni miidiyaatti ol ba'a. Yeroo miidiyaatti ol ba'u immoo waan gaarii namni irraa fayyadamu nama muraasa, irra guddaan namaadha waan hin taanetti fayyadamaa, waan haraama, waan yeroo namaa balleessu kanatti fayyadamaa oola. Kun hundinuu waan akhiraarraa nu daguu ta'ee argamee jira. Gama furmaataatti yoo deebinu immoo akkamitti waan kanarraa najaa baana laata? الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ربي جتشا عبادة وجتشودا إساجنة وجتشو إني كم برا المحافظة على الصلوات صلاة الرت يجتشو يروهند صلاة الرت ولاقا ساقوت تني صلاة جماعة إيريوتي جماعة سلاني صلاة الرت يجتشو. الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر ربي مبايسو أذكار بايفني ربي كي نذاكرو. الانفاق قبين الرالي كنتشو للفقراء والمساكين وغير ذلك كرم ربي كي ستي قبين في الرالي ربي جلني كنتشو كان وان خيري kanaaf kana fakkaatanu waan kana fakkaatanu waan biraallee irratti yoo eegganne najaani baana. Duniyaarraa fitnaa duniyaarraa gara khayriitti jijjiirree duniyaadhaan shaagalamuurraa gara waan akhiraa hojjechuutti sirriitti gara akhiraatti qophii akka goonu wal yaadachiifanna. رسول ربي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا دنيا كان كيستي تيجدان أكنما بي سارا فقات يجرو تكامو كنما كرا ديمو نمني بي سارا فقات يجرو بي يتديبو لا جدي واج الراقتا namni karaa deemullee bakka sanan gaadhaa fariifata. Galaa sarka jirullee qusannoodhaan itti fayyadamaa deema. Yeroo isaatti fayyadama. Namni karaa deemu yeroo itti fayyadama. Namni biyya biraa dhaqee jiru yooman biyya kootti deebi'a. Waan hin barbaadeef kan argadhee yooman deebi'a jedhee yaada. Kanaaf
bakki nuti deemnu akhiraadha. Akhiraa sana bareechinee hojjetannu, ibaada rabbii irratti haa jabaannu. Qalbiin keenya kun duniyaadhumatti hidhamtee wama duniyaa irratti taanee jiraachuun keenya barbaachisaa miti. Duniyaas hojjetataadhuma. Irra guddaan yaada keenya, irra guddaan wanni nuti fakkaruu qabnu, wanni nuti yaaduu qabnu waan akhiraa akka nuuf ta'u isiniin jedha. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.